Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaantuu nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti alaa fi mana jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani har'a qophii xiqqoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Qophii kiyya wajjiniin hamma xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kooti isiniin jedha. Egaa qophiin kiyyas haaluma amma viidiyoo na cinaatti argitan kanaan wal fakkaata. Yeroo baay'ee nuti nama abdannaa yookaan hiriyoota keenya yookaan firoota keenya abdannee yeroo itti isaan immoo rakkoo keenya kana nuuf hin hubanne yeroo itti isaan dhiphina keenya kana nuuf hin argine ookaniif immoo osuma arganuu yeroo callisanidha jechuudha. Egaa akkuma ammaa viidiyoo kana daawwachaa jirtanii viidiyoo kanarratti gafarsaa natti fakkaata. Gafarsoota baay'eetu jira. Isaan kanneen keessaa isheen tokko wanniidhaan qabamti. Naachaatu qabata bishaan daarii jiru. Kuuwwan immoo hiriyoonni ishii warri akka ishii fakkaattuun ishii dhaabbatanii yeroo itti ilaalan jechuudha. Rakkina kana keessaa yookaan akkaataa itti dhiphina kana keessaa yookaan naachicha qabamte kana irraa baraaruu dadhabanii yeroo itti isaan callisanii ilaalanidha. Nullee jireenya keenya keessatti yeroo namni nuti abdannu yookaan namoonni nuyi hin jiru nuuf jiru jennee yeroo hundaa of afootti isaan abdannu rakkina keessa yeroo geenyu yeroo itti nama nu gargaaru yookaan nama dhiphina keenya nuuf furu san dhabnuudha jechuudha. Maatii keenyas haa ta'u namoota nu duuba namootuma kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Kan rakkina keessatti yeroo nu hiyyinu iyyini keenya hin dhaga'amne yeroo nu immoo boonyu imimmaan keenya kan namatti mul'anne nama nuyi abdanne sanatti nama nuyi boruuf naa ta'a jennee maatii keenyas haa ta'u hiriyoota keenyas haa ta'u isaan abdanne san jechuudha. Egaa amma naachi kuni ishii tana qabatee luka qabatee gadi harkisaa jira. Luka qabatee gadi harkisaa jira. Inni immoo hamma danda'e tokkoon abdii hin kutanne hiriyoonni kiyyaa na laalan jedhee abdii hin kutanne isaan osuma laalanuu innis in tattaafata jechuudha hamma dhumaatti. Namni tokko kufee hamma lubbuun keenya nu keessa jirutti bakka kufnetti akka hin hafne jechuudha. Wanti inni natti mul'isaa jiru akka kiyyatti akkan hubadhetti jechuudha. Wanti inni nutti mul'isu jireenya keenya keessatti namoonni abdannu nu hin gargaaran, namoonni abdannu dhiphina keenya keessaa nu hin baasan, namoota tasuma gonkumaa jireenya keenya keessatti abdannee hin beekne, jireenya keenya keessatti siruma tasuma abjumaanillee namni kun rakkina koo fura yookaan tasuma nutti hin mul'annetu dhufee rakkina keessaa nu baasa jechuudha. Egaa ishiin osuma akkanatti hamma dhuma bishaanicha keessa gadi seentutillee hamma harkaa bahutitti tattaafatti jechuudha. Garuu hiriyoonni ishii maal godhu yeroo kana dhaabbatanii ilaalu jechuudha. Dhaabbatanii hiriiraan ilaalu jechuudha. Garuu warreen duubaan osoo nu hin yaadatin nu gargaaran dhiphina keenya nu furan abdii kutachuu yoo baannee nuyi hamma lubbuun keenya jirutti bakka kufne sanii ka'uuf tattaafannutti bakka qabamne sanii harkaa bahuuf tattaafannutti kan duubaa dhufee dhiphina keenya kufaatii keenya san keessaa nu baasu jira jechuudha. Yoo nu abdii kutachuu baanne amma ishii kana maaltu baasee roobitu dhufee duubaan jechuudha. Naacha kan harkaa baase jechuudha. Akka ishiin lubbuu ishii baraaramu taa'ee jira jechuudha gafarsi kun. Akka lubbuun isaa baraaramu eenyudhaan ta'e roobiidhaan ta'e. Garuu roobin na baasa yookaan lubbuu kiyya na baraara jedhee hin yaadne jechuudha gafarsichi kun. Maal ta'a gara hiriyoota ofii isaan harkifachaa jira malee gara roobii sanii harkifachaa hin jiru. Roobiin tasa duubaa dhufee jechuudha. Naachattiin qabattee harkifachaa jirti nan nyaadhadhaaf jechuudha. Innis immoo
baqa qabamee jira, kufee jira, amma booda na hin barbaachisu jireenya jedhee abdii hin kutanne maal ta'e tattaafate hiixate waan isarraa barbaachisu hunda hamma lubbuun isaa keessa jirtutti maal ta'e raawwate jechuudha. Egaa karaa hin beekamne rakkina mo'achuu dandeenya. Karaa hin beekamne dhiphina keenya, imimmaan keenya, boo'icha keenya namni nu takkaayyuu abdannee hin beekne jireenya keenya keessatti nu furuu danda'a waan jedhamu irraa hubadhe jechuudha. Yeroo baay'ee yoo nuyi dhiphina keessa teenyee maatiin keenyallee, hiriyoonni keenyallee, namoonni wajjin hojjennullee yeroo rakkina keenya nu furuu dadhaban karaa atiin nu hin beekneen, karaa tasuma nu hin yaadneen baraarramuu dandeenya jechuudha. Rakkina keenya keessaa, dhiphina keenya keessaa imimmaan boonyu san karaa ittiin nurraa xaragamutu jira jechuudha. Nuyi maalidha inni guddaan abdii akka hin kutannedha jechuudha. Wanti ani asirratti natti mul'ise. Abdii kutachuu yoo baanne jireenyi karaa baay'eedhaan, karaa nu hin yaadneen nuuf akka ta'u jechuudha. Wanta ani asirraa hubadhe. Egaa isinis immoo wanta hubattan, wanta argattan yaadni keessan anaan adda ta'uu danda'a hin beekamu. Waan jireenya koo keessatti abdii natti horee baqa yeroo hundumaa yeroo dhiphannu keessatti, yeroo hundumaa yeroo dhiphannee baqa ani kana booda waan kanallee hojjedhee ittiin milkaa'u, yoon immoo kanaan qabamee jira, baqa rakkinni kiyya kun naa hin furamu yeroo jennee dhiphannutti maal taana karaa itti dhiphina san keessaa itti hin baana jennee yookaan namni dhiphina keenya hin fura jennee yaadne sun nu furuu danda'u jechuudha. Yeroo tokko tokko namni nu abdannu nu gargaaruu dhabuu danda'a. Hiriyoonni nu abdannu nu gargaaruu dhabuu dandeessi. Kanaaf karaa nu hin beekneen namni tasumallee nu gargaaree hin beekne tokko, nu gargaara jennee namoonni yaadne tokko dhufanii dhiphina keenya san keessaa yeroo itti nu baasan arginaa jechuudha. Yeroo baay'ee nama fakkeenyaaf ani kana naaf goota jedhee hin yaadne yeroo jennee nama itti galateeffannutu jira jechuudha. Karaa adda ta'een dhufanii yeroo dhiphina keenya furassan. Kanaaf karaa hundaanuu jireenyi ni jira. Hamma lubbuun nama keessaa baatutti, nu keessaa baatutti yeroo tattaafatan ni bahu rakkina keessaa. Inni guddaan abdii kutachuu dhiisudha. Maalidhaa? Abdii hin kutannee amma gafarsi kunii yeroo qabamee jedhutti abdii hin kutanne baqa qabame jedhee ofitti hin kennine naachatti jechuudha. Maal ta'e tattaafate jechuudha. Nan baha isa jedhu baqa abdii ofitti horee hamma lubbuun isaa keessa baatutti tattaafate booddeerra maal godha duubaa dhufee harkaa baasan jechuudha. Nyaatama afaan bineensaa keessaa dhufee inni kan hin yaadin isa baasee jechuudha. Ari'eetoo irraa baasee jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Hinaantuubii qophiin kiyya har'aa kana fakkaataa. Isinis viidiyoo kanarraa yoo isinitti mul'ata ta'ee xiqqoo hin mul'ata jedhee nan yaada. Isinis yaada qabdan irratti kennaa isiniin jedha. Kanaaf yeroo hundumaa abdii kutachuu, wanti abdii kutan tokko, rakkinni abdii kutan nama kutachiisu tokko nutti dhufuu danda'a, nu kuffisuu danda'a. Kanaaf nu immoo abdii kutachuu hin qabnu. Baqa nan darba, nan kana hunda keessa jennee tattaafachuu qabna. Yaada jedhuudha. Galatoomaa, ulfaadhaa waan na dhaggeeffattaniif, waan na faana turtaniif, qophii kiyya wajjin waan turtaniif hedduun isin galateeffadha. Isinis yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa nama abdachuu irra ofitti amanamummaa rakkina baqa nammoo hadha kophaa kiyya jedhanii yeroo itti rakkina keessa nama hin beekamne, nama nu hin yaadneen baanu jira jechuudha. Kanaaf namarratti of gatuu dhiisnee of keenya irratti of haa gannu isiniin jedha. Galatoomaa.